Akkam jirtu daawwattoota Oromaan iimeelli isinitti fayyadamaa jirtan seetingii haaraa tokko isiniif gadi dhiisee jira. Seetingiin gadi dhiise kana maal akka ta'e bal'inaan tokkoon isaa isinitti hima. Chaanaala kanaaf namoonni haaraa taatan subscribe godhaa, like, share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Amma kallattii mangara barumsaa isin dabarsaa. Seetingin kun miidhaa kam akka qabuu fi akkasumallee faayidaa kam akka qabu jechuudha. Tokkoon isaa isinitti himaa jechuudha. Kanaafuu kana sirreeffatuuf jalqaba irratti seetingii keessan keessa deemtu jechuudha. Seetingiin bilbilaa isa kana seetingii kana keessatti deemtu jechuudha. Kun irratti cuqaase sana booda haala kanaan isinii dhufaa suuta jettanii ol harkistu asirratti gadi buutanii Google iddoo jedhu kana irratti kilik godhuudhaan gara fuulduraan deemtu jechuudha. Daawwattoota kiyya namoota baay'eetu waan kana na gaafate jechuudha. Iimeelli keenya waan akkana kana nutti fidee jettanii kan keessallee natti ergitan jirtu jechuudha. Kanaafuu kunoo wanti haaraan inni fakkeenyaaf isinii fide isa kana jechuudha. Asirratti iddoo kanarra duraan kun hin jiru jechuudha. Amma asirratti nuu fide maal akka ta'e jechuudha. Bal'inaan isin argisiise jechuudha. Daawwattoota kiyya set home address for your Google account nuun jedha jechuudha. Kanaafuu amma asirratti adreesii keenya akka nu create goonuun nu gaafata yookaan akka nu beeksifnu nu gaafata. Kana jechuun fakkeenyaaf iddoo keessa jiraannu, magaalaa nu keessa jiraannu maaliif kana nu gaafatuu danda'e iimeelii keenya jettanii gaafii isinitti hin ta'in. Keessaafuu ijoolleen iimeela fayyadamtanii yuutuubii daladdan akkasumallee tiktaaka daladdan feesbuuka daladdan jechuudha. Viidiyoo adda addaa irratti aplood godhuun birrii irraa argataa jirtan jechuudha. Baay'ee isin fayyada kana irratti guutuuni jechuudha. Miidhaa tokkollee hin qabu yoo faayidaa isiniif qabaate malee daawwattoota kiyya. Kanaafuu faayidaa akkamii akka inni isinii qabullee isin argisiisa. Jalqaba irratti amma kana sirreeffatuuf jechuudha. Isa kana yoo barbaadan X kana cuqaastanii irra dabarsuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya. Akkasumallee jala kanaan set home address ka jedhu kana cuqaastanii sirreessuu ni dandeessu. Ammaaf immoo hangarana deemeetiin karaa isa sirriitiin isin argisiisa. Manage your Google account iddoo jedhu cuqaaseetiin gara fuulduraa deemaa jechuudha daawwattoota kiyya. Sana boodan jechuudha kallattii maan gara fuulduraa na oofee jechuudha. Haala kanaan naaf banaa jechuudha. Yeroo haala kanaan naaf bane jechuudha jalqabuma irratti naaf fide jechuudha. Kun haala isin argitan kanaan duraan fakkeenyaaf asirra seetingiin kun hin jiru jechuudha. Amma gad dhiifame dhiyeenya kana gadi dhiifame jechuudha. Isumarra cuqaastan jechuudha. Set home address ka jedhu kanarra kilik gootu jechuudha. Yeroo isin irratti cuqaastan kallattii maan gara fuuldura isin oofee fuula itti aanu qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Daawwattoota kiyya amma inni nuuf banu ni eegganna jechuudha. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee ammallee isiniif dhufaa jechuudha daawwattoota kiyya. Asirratti amma wanni inni nu gaafatu jechuudha. Fakkeenyaaf iimeela keenya kanarratti beeksisa adda addaa beeksisuuf akkasumallee wantoota tokko jechuudha waan iimeela keenya wal qabatu keessaafuu jechuudha. Ijoolleen akkuma reefu mata duree irratti isiniif tuquuf yaale ijoolleen iimeela fayyadamtanii yuutuubii fara daladdan baay'ee isin fayyada. Faayidaa akkamii nuuf qaba yoo jettan fakkeenyaaf adireesii isin asirratti guutan kana ilaalaniiti kan beeksisa magaalaa keessanii wal fakkaatu yookaan biyya san keessatti sirriitti vaaraalii olaanaa qabu kan isaan irratti isiniif gadhiisuu danda'an konteektii keessan irratti jechuudha. Kanaaf kan siistama kana gadhiisaniif jechuudha. Kanaaf yoo irratti guutanillee mirga keessanii yoo irratti guutuu baattanillee inni dhiistan rakkoo hin qabu. Asirratti biyya keessa jirtan ni guutanii biyya barbaadan guutuun hin danda'u baay'ee maaliif lokeeshiina waan ta'eef biyyuma keessa jirtan guutuu dandeessu jechuudha. Daawwattoota kiyyaa biyya keessa jirtan malee biyya biraa tasumallee hin guutinaa jechuudha. Fakkeenyaaf argitanii anamma biyya jiru yeroo nan guuta jedhu lokeeshinii gama gadii kanaan naaf ba'aa jira jechuudha. Argitanii mi'amma jala kanaan fakkeenyaaf iddoon jiraataa jiru haala kanaan jala kanatti naaf baasa jechuudha. Yoo Finfinnee jiraatanillee haaluma saniin isiniif baasa jechuudha. Maaliif lokeeshina keessan ni beekama waan ta'eef jechuudha. Anamma yeroo asirratti cuqaase lokeeshinii kiyya amma guututu asirratti naaf galee jira jechuudha. Daawwattoota kiyya kana yoo barbaadan isin seef goota yoo hin barbaanne ifirraa dhiisuu ni dandeessa. Yoo dhiifne miidhaa ni qaba jettanii yoo nagaafii sammuu teessanii isinitti ta'e miidhaa tokkollee hin qabu. Dhiisuullee ni dandeessan, guutuullee ni dandeessan. Fedha keessanii jechuudha. Dirqamaa miti. Miidhaa tokko kan isinirra qaqqabsiisu hin jiru jechuudha. Akkasumallee bu'aan isaa hanguma nan isinitti hime kana waan biraa miti. Ijoollee fakkeenyaaf namoota iimeela fayyadamtanii weebsaayitoota adda addaa daladdan akkasumallee yuutuubaroota taatan tiktaakaroota taatan keessafuu tiktaakaroota gurguddatee beeksisa adda addaa hojjetuun beekamu. Sanirratti beeksisni inni yeroo hedduu jechuudha viidiyoo keessan irratti gadhiisu waan biyya sanii wal qabatu yookaan magaalaa sanii wal qabatu biyya isin keessa jirtanii wal qabatu irratti hundaa'eeti jechuudha kan gadhiifamu. Maaliif sanirratti hundaa'ee gadhiifama jettanii ammallee yoo na gaafatan jechuudha adda baaseetiin isinitti hima.
beeksisni yeroo kamiyyuu viidiyoo nama hundarratti gadi dhiifamu jechuudha. Wanti achirra gadi dhiifamu suni meeshaalee namoonni bitatuuf mi'a akka namoonni bitatan wantoota meeshaa haaraa fakkeenyaaf gadi dhiifaman supermarkeetirraa haaraa yeroo warshaarraa bayan achirratti promote godhan jechuudha. Namoonni achirra ilaalee wanti sun linkiidha fakkeenyaaf beeksisni sun linkiidha. Yeroo namni irratti cuqaasee kallattii maa weebsaayitii yookaan gara supermarkeetii nama sanii abbaa qabeenya sanii fudhataa jechuudha. Sinii galee miti sana boodan immoo abbaan supermarkeetii sun abbaa kontektii sanilleef ni hasaaba akkasumallee warra kaampaanii sanilleef ni hasaaba jechuudha. Isaan bakkuma tokkotti hasaabanii warri kaampaanii ufillee irraa muratee isinilleef erguu danda'a jechuudha. Kanaaf gaa meeshaa magaalaa san keessatti sirriitti gurguramu yookaan biyya san keessatti sirriitti gurguramu waan beekaniif jechuudha. Waan biyya san keessatti yeroo hedduu irra deddeebiin dafee gurguramu beeksisa viidiyoo keessan irratti godhuuf deemanii jechuudha. Beeksisa giseen jiru kan bilbiluma irratti isinitti dhufuus ta'in san jeetanii hin sodaatina. Bilbila fakkeenyaaf namoonni kan anamma yuutuubii irraan hojjetu jira viidiyoo kiyya argitanii viidiyoo makiyya kanarratti beeksisni gad dhiifamu suni kan biyya kanaan wal fakkaatu biyyan keessa jiru wal fakkaatu irratti gadi dhiisuu fi kana nagaafatanii jechuudha daawwattoota kiyya. Amma ani irratti guuteen jira yoo fakkeenyaaf Itoophiyaa jiraatanillee jechuudha. Itoophiyaa jiraatanillee Addis Ababaa jettanii guutuu ni dandeessanii jechuudha daawwattoota kiyya. Kunoo haala kanaan jechuudha. Addis Ababaa jettanii yeroo isin guutan kallattiin jala kanatti isiniif fide jechuudha. Kun haala isin argitan kanaan Addis Ababaa Itoophiyaa jedhee haala kanaan isiniif fida kan barbaadanirra cuqaasuu ni dandeessu. Sanii jechuudha sana boodan jala kanatti seef gootanii jechuudha. Kanammoo wanni naan biyya keessa jirtan malee asirratti seef hin godhina isiniin jedhuuf jechuudha isin fayyada jechuudha. Namoota yuutuubii fayya qabuuf baay'ee fayyada jechuudha. Maaliif keessaafuu beeksisni Itoophiyaa biyya keenya irratti gadi dhiifamu jechuudha. Hangas maraa miti jechuudha gaani beekna maaliif hojiin onlaayinii hangas maraa waan baratamaa hin ta'iniif jechuudha. Hangas maraa miti. Kanaafuu biyyuma keessa jirtaniin osoo guuttanii baay'ee filatama jedheetiin abdadha jechuudha. Ijoolleen keenya akkuma beekamu baay'inaan biyya ormaa jirti waan ta'eef biyya keenya yeroo gallallee wanni kun nu fayyadafaa jettanii biyya keenya irratti guuttatuu qabna jettanii hin guutina jechuu kiyya. Dirqamaa miti immoo guutuullee ni dandeessanii garuu fakkeenyaaf beeksisni walirra qaaliitu jira. Isinii galeemi walirra namoonni beektan jee yaada namoota hin beekneef beeksisni viidiyoo irra gad dhiifamu akkuma biyyaatiin kan walirra qaaliitu jira jechuudha. Akkasumatti gatiillee walqixan kafaluu jechuudha. Beeksisni kamiyyuu walqixan kafalamu maaliif akkuma meeyini walirra qaaliitiin beeksisni kan walirra qaalii jira jechuudha. Haala biyyarratti hundaa'eeti jechuudha. So kanaaf osuma biyyuma keessa jirtan itti guuttatanii baay'ee natti tola. Ani ammaaf Addis Ababaa ka jedhu kana irraan kaansil godhaa isinum argisiisuuf waan ta'eef jechuudha daawwattoota kiyya biyyuma keessa jiru irratti guute jechuudha. Yeroo nan irratti guute haala kanaan naaf baya kan barbaade irra cuqaaseetiin irratti seef godhaa jechuudha. Haala kanaan eega irratti cuqaastanii jala kanaan seef iddoo jettu tana cuqaastanii seef gootu yookaan choose on map iddoo jettu tana yeroo isin irratti cuqaastan maappiin keessan inni banamaa jechuudha daawwattoota kiyya. Kunoo asirratti jechuudha yeroo isin cuqaastan jechuudha iddoon isin jirtan adireesiin keessan hunoo haala kanaan hoomii keessan asitti isiniif baasa mallattoo manaa tajjirtu tana ni argitu as jalatti kunoo biyya keessan isiniif baasa Saudi Arabiyaa jedhee nama bakka nama irratti guute naaf baasee jira jechuudha daawwattoota kiyya. Haala kanaan salphumatti jechuudha irratti deebifattu gubbaa kanallee haala isin argitan kanaan daawwattoota kiyya right to objective location ka jedhu ni argattu jechuudha. Haala kanaan lokeeshina keenya guutummaan guutuutu amma iddoo nu jiraannu jechuudha kallattiin daayirektii jechuudha fidee asirra nuuf kaa'ee jira jechuudha maappii fayyadamnee waan ta'eef jechuudha. Fakkeenya bisa kana maappii kanallee banuu yoo barbaadan amma fakkeenyaaf achiin akka bantan isin gaafate reefu ani banee waan hin jiruuf jechuudha asirratti seef jettanii banuu ni dandeessu jechuudha. Maappii yoo banuu baattan baay'ee gaariidha jedheen abdadha because yeroo tokko biyyi keessa jiran baay'ee murteessaadha jechuudha haala nageenyaatiin wal qabatee keessaafuu ijoollee waraqaa eenyummaa hin qabne maybe lokeeshina kana fayyadamanii jechuudha rakkoo yookaan qabamuu fa'aa ni malaa jechuudha. Maaliif isiniin jedhe kana maappiin fakkeenyaaf isin amma biyya kana keessatti lokeeshina keessan eeyyamtanii jirtan jechuudha. On yoo gootan isa kana choose on map ka jedhu kana yoo on gootanii lokeeshina
biyya keessa jirtan yookaan magaalaa keessa jirtan san irratti lookeshina keessan eeyyamtanii jirtan jechuudha. Iimeelli keessallee biyya kana keessatti banamee jira waan ta'eef jechuudha. Daataan hundinuu teelee biyya isin keessa jirtanii harka jira waan ta'eef yeroo tokko tokko jechuun hangas maraa miti jechuudha. Yeroo tokko tokko kana amma sodomaaf jenne yoo bantanillee rakkoo hin qabu. Garuu osoo banuu baattanii anaaf akka mataa kiyyatti baay'ee gaarii jeetiin fudhadhaa. Ani banuu hin barbaadu irra darba jechuudha daawwattoota kiyya. Iddoo jirtan immoo haala kanaan ni guuttanii sana booda seef gootanii jechuudha daawwattoota kiyya. Yoo guutuu baattanillee akkuma isiniin jedhe rakkoo tokkollee hin qabu jechuudha. Argitanii amma asirratti diimessee jira jechuudha. Amma asirratti argitanii fakkeenyaaf silaa osoo reefu amma jala kanaan hin banamne argitanii osoo hin bane asirratti biyyi anan keessa jiru hin diimatu jechuudha. Amma ani sababa hin baniniif natti diimessee jira jechuudha magaalaa kiyya jechuudha. Argitanii amma daarektii lookeshina kiyya maappii fayyadamanii daarektii iddoon an jiru beekamuun hin danda'amu jechuudha. Isinii galee bifa gara iimeelaatiin jechuudha. Yoo barbaadan jala kanaan kan seef gootan sanillee remove irraa godhuu dandeessanii yoo barbaadan asiin dan godhuu dandeessu. Osoo dan hin goone yoo banuu barbaadan choose on map ka jedhu cuqaastanii banuu ni dandeessanii. Banuu yoo hin barbaanne dan jettaniituma irra darbitu. Akkasumallee yoo irraa gubuu barbaadan remove iddoo jedhu tana cuqaastanii irraa remove gootu jechuudha. Daawwattoota kiyya haala kanaan itti fayyadamtu. Yoo barbaadan illee asirratti deebitanii amma x tana cuqaastanii irraa balleessitu. Yeroo isin gamasiin guutan ufii isaatiinu asiin irraa isiniif badaa jechuudha. Haala isin argitan kanaan guutummaan guututu irraa bada jechuudha. Daawwattoota kiyya haala kanaan ifirraa balleessuu ni dandeessanii yookaan itti guutatuu ni dandeessanii isiniin jedha. Kana fakkaata barnoonni irra isiniif qabadee dhufe daawwattoota kiyya jalqabaa kaafne kanaan gammatti waliin ilaalaa turre kana dabalataan chaanaala keenya jala seentanii barnoota iimeela bal'inaan hin dalage jechuudha. Chaanaala Oromaanii jala seentanii jechuudha. Pileelistii jala argatu ni dandeessan mata duree barnoota iimeelaa jedhu irra cuqaastanii guutuu isaa achirraa daawwatuu ni dandeessaniin isiniin jedha. Daawwattoota kiyya namoonni chaanaala Oromaanii faaraa taata subscribe godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Akkasumallee barnoonni keenya ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatina. Viidiyoon keenya isin gammachiisee like tuquu hin dagatina. Daawwattoota kiyya yaada fi gaafii qabdan komentii jalatti bakka isiniif hin galin naaf barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Daawwattoota kiyya barnoonni irra isiniif qabadee dhufe asumarratti kan goolabamu ta'a. Barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.